Nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u. Ani maqaan koo Paaster Yaadasaa Gaariin jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhee magaalaa Gudar ganda duwwaa tokko keessa yommuu ta'u, seenaa gabaabaa namoonni baay'een irraa barattu jedhee yaade yookiin immoo dhugaa boomsa namoonni baay'een ittiin jijjiiramuudhaa fi ittiin gara gaariitti siqtu jedhee yaadu isinii dhiyeessuun barbaada. Kanas kutaa kutaatti hiree kan inni dhiyeessu ta'a jechuudha. Mata dureen ani jechuu barbaadu yaanni Waaqayyoo otoo sirra jiru hin baddu. Yaanni Waaqayyoo otoo sirra jiru hin baddu. Ati baroonni ati Waaqayyoon beektu jira, barri ati Waaqayyoon hin beekne jira. Jireenya namaa keessatti namni yeroo baay'ee Waaqayyoon hin beeku, Waaqayyoo garuu nama beeka. Kana gidduutti wantoonni inni kaasuu barbaadu otoo Waaqayyoon hin beekiin Waaqayyo maal anaaf ture? Ergan isa beekee maal anaaf ture Waaqayyo jedhee kaasuun barbaada. Ana wanti naa gale tokko yoo jiraate Waaqayyo yaada narraa qaba waan ta'eef otoo nan isa hin beekin na beeka Waaqayyo. Sababiin isaa Ermiyaasiin akkas jedhe, garaa haadha kee keessatti otoo uumamin duran si beekaa jedhe. Otoo uumamin dura. Akkuma nama isinii kaasee ani Gudarum keessatti dhaladhee achumattiin guddadhee kutaa tokko hanga 8 mana barumsaa Ajootti 9 hanga olaanaatti immoo achuma mana barumsaa high schoolittan baradhe jechuudha. Barootaan barumsaa barachaa ture kana keessa akka nama kamitti maatii kootiif ergamaa gadi jechaa fi isaaniif abboomamaa naman turedha jechuudha. Baay'ee waan nama dhibu keessaa maatii kootiif amman dhaqee kutaa 9 naannoo 10 baradhuttu baay'een isaaniif abboomamaa ture. Abboomamuu keessaa yeroo mana barumsaa dhaqee bishaan waraabuudhaan bishaan xinnoo mana keenya irraa siqaa ture akka amma haalli mijanne dhaqeen bishaan gateettiitti guuraa fi tureen. Innaan bishaan immoo waraabee galee maatiin keenya fuduraalee fi kuduraalee oomishu gateettiitti baadheen mataatti baadheen dabtara immoo harkatti baadheen baay'ee haala kanaan maatii koo gargaaraa ture. Of collee daakuu daaksisuudhaaf kan dhaqu ana jechuudha. Innaan kana jedhu callaasaa geessee mana of cootiin ga'aa fi edda mana of coo ga'ee booddee garuu daakuusaa sana baatee galachaadha. Mana barumsaa yoon guyyaa geesse galgalannaan galutti daakuun daakamee na eega. Yuunifoormiin koo kun hundumtuu yeroo daakuu ta'u jira jechuudha. Baay'ee sadarkaa kana ijoollummaadhuma kooti kaasee immoo maatiin gargaarsa isaan naa godhan gargaarsa muraasa jechuudha. Sababiin isaa ijoollee maatii keenya keessatti dhalatan keessaa yeroo baay'ee kan maatii irraa gargaarsa gahaan arganne anadha. Maaliif kan ajajamuuf kan ergamuuf ana garuu yeroo baay'ee wantoonni maatii irraa argadhu wantoota babbareedan ta'u ture. Kanarraa kan ka'e anotuman baradhu wantoota akka qanseraa hojjedheera. Lafa qofforuu yookiin immoo sadiishii bishaanii jedhamu kana qofforuudhaan waajjira ibsaa immoo galee muka silkii yookiin immoo muka ibsaa baachuudhaan baay'ee ulfaataadha. Hojii kunoo kan akka kontiraata garaagaraa kan akka armaataa kana bukeessuu qofforuu kan wantoonni kun dhugaadha hojjedheera jechuudha. Kana gidduutti wantoonni nuyi dabarsine danuudha. Hiriyoota koo faana hiriyoota nani mana barumsaatti qabu yoo xinnaadha jettan namoota 20-30 ta'u hiriyoonni kun. Hiriyoota baay'ee garaa qaban malee immoo hin jaalladhu. Onnee kan qabantu natti tola jechuudha. Sana jidduutti mana barumsaa yeroo barannu mana barumsaadhaan alattis mana barumsaa keessattis nuti kan jaalannu loladha. Baay'ee lola jaalanna. Yeroo baay'ee namatti dhaqnee buunee karaa nama reebnu barbaanna. Yookiin immoo karaa namoonni miidhamuu danda'an barbaanna yeroo hundumaa teenye jechuudha. Mana barumsaa keessatti barsiisaan homaa nutti hin fakkaatu, daayiriktaraa barsiisaadha. Nama kamillee maan ta'e qaamni seeraa jedhame homaa nutti hin fakkaatu jechuudha. Maaliif tokko umurii dargaggummaati. Dabalee immoo hiriyoonni nu faana jiran baay'ee hiriyoota baay'ee sodaatamanidha jechuudha. Kanaaf mana barumsaa keessatti Yaadasaa Gaarii jedhamnan baay'ee barsiisonni sodaa guddaa qabu jechuudha. Kutaatti barsiisota dha'uudhaaf namoota waraanuu homaa nutti hin fakkaatu. Namoota reebuun homaa nutti hin fakkaatu ture. Nuuf gootummaadha jechuudha. Gaafa dhaqnee akkas goonee galle maatiitti gaafa himnu maatiin immoo goshnuun jedhu. Sababbiin isaa dhiirummaa isa jedhu kaasuudhaaf jechuudha.
Kana gidduun otoo hin jiru amantii waaqeffataan ture. Waaqeffataa waaqayyo tokko jiraachuu namanaa, waaqayyo tokkicha ta'uu namana duruma kaasee jechuudha. Kana otoo hin jiru guyyaa tokko akka tasaa otoo karaa deemu konferensii bal'aa tokko dirree irratti godhanii jiru warri amantoota yookiin pirootestaantonni jechuudha. Mee dhaqeen jara kana ilaalee goree gaafan itti goru baay'ee tajaajilu sun humna guddaan tajaajila. Anaan naagaluu abaatu malee humna guddaan tajaajila ture. Paaster Xilawuun kan jedhanidha. Seexanoota yeroo baay'ee miilaan hin deemaa jilbaan jedhee yeroo inni abboomu lafa dheeraa jilbaan deemanii dhufanii dura isaatti kufu. Namittiin kun maalidha xonqolaa qabdi moo maaliin akkas gooti laata matatii wayiitiin jedha ture. Hin beekne waa'ee waaqayyo jechuudha. Namoonni hin fayyu. Icciitiin inni dubbatu akkas ta'e icciitiin inni dubbatu sulfaataadha. Maalidha kun jedheeni otuman jedhu natti tolee. Sa'a booddee garuu yeroo machiiti jedha sune. Tajaajilaan sun yeroo machiiti sa'a booddeedha. Sa'a booddee yeroo machiitiin nanni jedhu galeen ittuma dhimmee tallaaqana koo manaa nyaadheen deebi'ee dhaqe. Gaafa dhaqu bokkaa ulfaataatu rooba ture. Baay'ee bokkaa ulfaataan roobe. Dukkaanadha ala kan dhaaban sharaa akkasiiti keessaan nam'ee lafti hunduu dhoqqeedha. Inni tajaajila isattuma fufe. Gaafa itti fufu namoonni of qabu dadhabaniit amma yeroo machiiti naan jedha waaqayyo qilleensa guddaa dhufee rooba waaqarraan arga isa sin amma ijaan argitan kana miti jedha. Gaafa inni jedhu namoonni akkuma misingaatti jiganii gangalatu. Namoonni tokko mucallisanii dhaabbatu. Isaan dhaabbatanii laa maal ta'anii dhaabbatu jarri kun? Isaan kun maaliif gangalatu? Isaan kun maaf dhaabbatu jedhatu. Booddee namoonni gangalatu arginaan anis kufeen gangaladhe. Maafan dhaabbadha warra dhaabbatan faana dheen gangaladhe. Gooftaan beeku. Waa'ee kufaatii hafuuraan beeku maaliif beeku? Ani yeroo sana wantoonni amantoota bira dhaquuf yoo jiraate jeequudha. Qoosuudha. Qaba garaagaraa kan naqa malee waa tokko ittiin beeku nama waan namoonni jedhan jechuudha. Kanarra gangaladhee nan gangaladhu shaamizii baay'ee bareeddu uffadhe. Shaamizii adiidha baay'ee bareedde jechuudha. Shaamizii sanaan baay'ee gangaladhee tan gaafa ol ka'u shaamizichi baay'ee bare. Hin bade bakka shaamizii adiidha dhoqqeen dhuubamu jechuun ilaala baay'ee ulfaata. Hin bade maal godhee tan galamman jedhee. Maal godheen uffadhee galama eessatti tan galamman jedhee dhokadhee galeen manni nuyi keessa bullu jira miiccee kaa'ee jechuudha. Sana gidduutti yeroon baradhu rakkinoota gurguddaan narra ga'e jechuudha. Ijoollummaan kooti kaasee qorumsa qaba. Innaan kana siniin jedhu isuma dhugaatii of jajuufis hin dubbadhu maatiin keenya nama namaaf ta'uu danda'anidha. Anaan garuu naa ta'uu hin dandeenye bara kootti jechuudha. Edaa waaqayyumatu yaada waan qabuuf. Sanaan booda kutaa 8-6 gidduu barabaasaa kaawwadheen baradhe dhugaadha. Barabaasaa jechuun yeroo sana 7 akkasiin bitamti birriif shilingii wayii galte isa bitadheen Koongoo ijoollonni natti kolfu ture. Kutaa keessatti qubanatti qabaniit ilaa isa laastikiis akkasii kaawwatu la Koongoo barabaasaa kaawwatan. Haa ta'u malee baay'ee rakkina gurguddaa argeen keessa darbe. Kana gidduutti haati koo baay'ee deessuun koo jechuudha. Umurii ijoollummaa kootti waggaa 5 narraa boqatte. Umurii waggaa 5 jechuun yaadaaga. Qaalluutti amantii. Qaalluu jechuun warra danfaatti amantii. Qaalluu jechuun dhiifama wanti naa gootan beekaadha iddoo biratti Oromoo biratti. Kuni garuu hafuura qaalluu kan jedhamudha. Warra danfaa kanatti amantii mucaa kana fuudhii baasii mana kooti jedha ture. Mucaa kana fidiin mana kooti hin jalbani mucaa kana jedhaan ture. Ana natti miti. Maasi jibba qaalluun naan jettanii maalan beekare. Sanaan booda maazarii kana raada tokkitti qabu ture. Hundumaa harkaa fixee, qabeenya harkaa fixee, horii harkaa fixee, lafa harkaa waan isaan qaban hundumaa harkaa saamsisee sa'a tokkitti qabu ture. Raada diimtuu qabdu kana fidii naa galcheedhe. Hin galchu tokkittiin qaba. Dhala koo kana yoo hundu illee ittiin kafana bitaaf jette ture. Daa'ima ta'een beeka nama waggaa 5 ilaala. Daa'ima keessaa waan badu. Sanaan booda akkas jedhe aaloon si ba'aa jedhaan ture. Akkuma jedhe already qaama ishee hundumaa tortorsee ajjeese erga ishiin duute baay'ee sammuun koo ulfaataa ture. Jechuun jaalala haadhaa eenyumti keessan hin beektu. Suurri ishii dhiqamee ture. Suura baay'ee bareeddii. Rifeensi ishii kun qaanca fakkaata baay'ee bareeddii. Suura ishii kana qabadhee waggaa dheeraan bu'a ture.
yeroo maatiin gabaa deeman yeroo abbaan kun jirre yeroo obboloonni koo mana jirre suura ishee hammadheen bu'a ture. Baay'een bu'a. Kanarra kaasee mataa dhukkubbii guddaan qaba ture. Guyyaa tokko haati koo yookiin immoo kan na guddisan gaafa natti dhufan gabaadhaa nan bu'a suura qabadhee. Faazariin innaa hojii mootummaatii galu bakka mucaan kee maraachuu waan ta'eef jedhe suura akkasii qabatee bu'annaan suura sana na duraa fuudhanii dhoksanii ammaatti suurri sun gara bu'ee hin beekne jechuudha. San hundumaa gidduu otoo hin jiru waa'een amantii kana homaanatti hin fakkaatu anaan loli yoo jettan lola baay'een jaalladha. Amala nani qabu keessaa dhugaatii badaa keessa hin ceene farsoo burcuqqoo tokko dhugunaan nama adda na godha baay'ee macha biiraa giddi qaruuraa tokkicha na qammasiisuu barsiisanii turan hiriyoonni garuu waliin galle. Amaloota biraa kan akka shiishaa kan akka caatii sigaara jedhamu kana biraan geenye jechuudha. Caatii na barsiisuudhaaf gaafa jedhan hiriyoonni koo akkasiin godhatu. Lawuzii yookiin ocholoonii nyaadheen sukkaara faa jalaa qaamee rakkisa na hari'u ture bukkeedha jechuudha. Kun hin taatu jedhanii maali mi'aa bariin bartanaan jedhu ture hin barbaadu jedheen nan dida ture. Bifa kanaatiin dabarsine jechuudha. Otoon kana hundumaa keessa darbuu gooftaa gara furachuu kana omaayyaanne deddeebi'ee otuman jireenya jedhu barumsa iskuulii otoon deemaa jedhu baay'ee mana barumsaa keessatti jeequmsa ulfaataadhaan namni beekame ana ta'etu maqaan koo ka'e. Maqaan koo gaafa ka'u hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ga'eet maqaa kootiin xalayaan mana barumsaa kam keessattuu akkam baranne jedhu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo sana irratti mallatteessanii ergan. Tokko maqaan koo achi ga'uu gammadeera. Inni lammataa garuu baranne taanaan anaaf dukkanaadhaan jedhe sanarraa kaasee abdiin koo citee Aduus jedhamee yeroo garaagaraa manatti qaamni hidhate ergameera. Mana dhufanii meeshaadhaan isa dhugaatii yeroo garaagaraa yaalan Waaqayyo garuu akkas naan jedha. Otoon ani san beekin namoonni natti raajan jiru. Baakii oduu keessan odeessitu maal ladhi ana Waaqayyo na uumeera na jaallata na beekan jedhatu. Kana hundumaa keessa otoon dabarsee jiru akka tasaa barumsa otuman barachaa jiru haalonni amma siniin jedhu kun ulfaataa gaafnatti ta'u siyaasaan na ajjeesuudhaaf barbaadamaa dhiphina garaagaraa keessa gaafan galu qo'ameen jedheennan amma gara poolisii galuuttan deema jedheen sadarkaa barumsaa abdiin kutee wantoonni jiran qorumsi baay'annaan gara poolisii Oromiyaa galee jechuudha. Gaafan gara poolisii Oromiyaa galu leenjii jalqabaa fudhadheen eebbifamee leenjii eddan eebbifamee ergasii ka'een gara Dabuu yookiin naannoo Sidaamaa bilaattee galee leenjisummaa yookiin immoo leenjisuudhaaf leenjii lammataa kan koomaandoo fudhadhe. Leenjii koomaandoo fudhadhe kana keessatti baay'ee masanaakilii ulfaataa ture. Namoonni na bukkeedhaa dhugaadhaa caban jiru, namoonni du'an jiru. Namoonni miilaan kiiloomeetira 100 wayii baqatanii achii badan jiru. Baay'ee leenjii ulfaataa ture. Yeroo leenjii sana finnutti qaamni koo guutuun dhumeetu lafee qofannarra jira ture. Akkas jedhan namoonni baay'een mucaa kana HIV qabe hin du'a jechaa turan jechuudha. Baay'ee leenjii ulfaataadha. Bifa namaa gatee achi deebi'ee obbolaa qofaana nama jedheen jiraadhaan jenne gara jabummaa leenjii sun narraan ga'e jechuudha. Haa ta'u malee achi nan ba'ee haa ta'u malee leenjisuu fi eegumsa akkuma kamittuu seera kabachiisuu otoon itti fufee jiru namoonni wajjin hojjennu yookiin immoo ijoollonni wajjin hojjennu namoonni dabaree koo ta'anii guyyaa tokko halkan eegumsa ta'u eegnu dogoggora wayii hojjetan. Dogoggorri isaan hojjetan kun namum naannoo sana irratti jechuun waan seerri isaan hin deeggarreedha kan isaan hojjetan. Ani immoo akka tasaa dabareedha nan ciisaa gaafan ciisu ribaa ka'ee gaafan jedhu naman beekudha. Ijoolleen meeshaatti qabanii doorsisanii baay'ee jechuudha. Jarreen sun waan seeraan alaa fe'anii deemu ture. Gaafan arguuni naman beekudha. Maaloo narraan dhowwitu jedhee harka hidhate tokko dhugaadha dhiirri fincaa'u ofirratti. Buna fe'ee jira. Fincaa'u ofirratti. Na gaddisiise. Ya ijoolleen jedhee mee gadhiisaa. Namni lafa kanarratti ammam jiraataa fi jedheen gaafan kadhadhu ijoolleen gadhiisanii garuu rakkina kana situ nutti galcha rakkinni nutti dhufnaan jenna. Namtu rakkinni nutti dhufu hin jiru maa inni dhiisaan jedheeni. Haa ta'u malee gaafan dhiisaa jedhuun ijoolleen baay'ee gaddan jechuudha. Baay'ee gaddan ijoolleen gaafa ijoolleen gaddan
Homaa rakkoon qabun jedheenii kana ta'ee amma kanan sadarkaa kanarratti waa akkasii nu quunname jechuudha. Kutaan lammaffaasaa kan itti fufu ta'a. Gooftaan sinaa eebbisu dhageessanii akka itti eebbifamtan nan beeka barumsa guddaa sinii ta'a jechuudha. Yesuus gooftaadha.